Dandunu achirraa deemtanii barnoota keessan argachuu ni dandeessanii. Gaa walumaa galatti jalqaba ammaan tanaa kan seenaa irraa yookiin immoo galmee seenaa keessaa jaalle Araarsoo Wadaayibbara 1992 magaalaa Hararitti haasawa godheen isiniif jalqabnaati itti dhiyaadha. Sirna kana akka nu banan manguddoonni Oromoo takkaammoo abbaa keenya Jaal Araarsoo kana wajjirraa akka dhufanii sirna kana eebban akka nu banan kabajaan hin gaafadha. Jaalalaan waamicha kana kabajanii baga nuu dhuftaniin isiniin ja'a. Ayyaana keenya kanarratti argamuudhaafis hedduu waan gammanneef baga nuu dhuftaniin isiniin jaa'atti deebi'ee. Kanaafuu gaa hawwisoon teenya tun isin agarsiifti. Aadaa Oromootii fi Oromummaan maal akka ta'e isin hubachiifti. Ani gabaabdumattiin eebbisaadhaan sirna kana banee jaallan keenyaaf karaa gadhiisa. Guyyaa ayyaana galma waajjira adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Harar kana keessatti hawwisoo teenya eebbifnu kanaan raabsaan eebbisee haa dayu jeetiin sirna kana bana. Hayyuun Oromoo dubbatee mirgaan haa galu, ayyoon haa ililchitu. Gootonni Oromoo duula dhaqanii moohanii cabsanii haa galan, aaddeen dabaala afaan dhayitee haa ililchitu. Aaddeen dabaala afaan dhayitee haa ililchitu. Duumessi rooba haa ta'u, ayyoo elemtuun gorboo haa guuttu. Jabbileen haa burraayitu. Jabbileen haa burraayitu. Alaabaan Oromoo Oromiyaa guututti dhaabbattee wal haa geessu. Alaabaan Oromoo Oromiyaa guuturra dhaabbattee haa laliftu. Alaabaan Oromoo Oromiyaa guuturra dhaabbattee haa laliftu. Waan na dhaggeeffataniif galatooma.